Oromiyaan lafuma Oromummaan nafuma yaaduma qawweetumu dhumi jaanin dhumu. Barraa waan qabu waliin qabaa waan dhabu waliin dhabaa kana ayyaantummaa qabu hin eeginaa hin cabu. Barraa. Qophii yaadaatu yaadilashi Qophii yaadaatu yaadilashi yaadilashi Qophii yaadaatu
Koy min refonna. Aduro. Biyyi keenya kana
Maqaan kiyya hordofaa Damseen jedhama. Waradaa kuna irraa aanaa kuna irraa hin dhufe Boolee Kifila Katamaadha. Egaa akka irreecha keenya gaa uumaa gadaa shananii uuman odaa nabe kan jaangalaan kan torban immoo nu uume uuman ganama. Egaa bakkeen kun waggaa 150 hin dabra nulleen anilleen akkabaabii kanatti gizee sandaakuu gurguramaa markaatoodha deemnee nagannaa bakkeen kun bakkee itti godaanu bakkee caffeen itti tumamu bakkee seerri itti tumamu seerri kun asii ka'eet caffeetumaa bu'e caffeetumaatti seerri kun tumamuu jammare achitti tumamee amma bakkee tana kan nuu deebise egaa anilleen gada ga'eecha gadaa ga'ee jira abbaa seeriti abbaa uumati abbaa safuuti nan eebbisu waaqanan gaa gad deebisu dachee baddaa irratti dacheen magarsa abaarulleen akkasittiin bada tolulleen tolmaata argisiifna maaliin kennin arraba teenya faana teenya nu miidhagsee ganaa nu miidhagsee rabbi arraba teenya baddaa qoteet faana teenya baddaa qoteet ijoollee teenya nooruu jennee waaqa argannee dachee arganna bakkee tana baddaatti irreechi waggaa malkaa namni bu'e malkaa baddaatti nooruu hoo jedhini baruu waaqa argata dachee argata samaayii argata dhugaa argata sanyii argata bobbaa argata gala argata kanaaf bakkeen sanyiidha bakkeen karraa bakkeen bobbaa keenyaa xintii ganama asi uuman ganama asi bootan itti irreechaa kan akaakilee abaabileen keenyatti irreeffate nu asumatti dhalanne asumatti guddan bakkee kanatti guddanne yoo guddannu kan uuma abbaa keenya san hin ganne gadaa keenya hin ganne gadaa keenya inuma deemanna seera keenya dhuffachaa deemaa turre amma erga kana nu beeknu amma waggaan lammata kana baddaa gaa rabbi nu magarsee jira rabbi bakkee tana nu dhaabe dhaabni bakkee tana maali yoo jettee na gaafatte irreechi uumaadaa dhugaadaa namni mana miidhaga gadi ba'u ol deebi'u mana miidhaga namni mana miidhaffate sanyii miidhaffata karra miidhaffata bobbaa miidhaffata namni haati ilmoo deechu mangistiidha jetteen deechu waaqatu lubboonaa kennee fi qalbii kenna ilma koo sanyii si haa ba'u jedha ilma koo karri si haa ba'u magartuu sanyii facaafatu daddagaagiree si haa margu hin margaaf sanyiin ati harkaaf facaaftee daddagaagiree haa margu hambaa simbiraa si haa sooru hin margaaf maaliif immooyyuu sanyiin tun kan jaarsi eebbise adda jaarsaa namni dhaabbate adda buulattii namni dhaabbate dhugaa argatee gala bakkee tanarraa harri gaammoo maaltu jira masqala hoggaa buunee malkaa irreeffannu irreechi malkaa masqalaa kan da'u dhugaadaa kanada kana biratti immooyyuu maalan sitti muu barbaada egaa ummata keenya mulumattu wannan sii dabarsuu barbaadu sirumaa wannama guututti wannan dabarsuu barbaada kan dabre akkam jira ol milladhaa ol duuba of garagalaa milladhaa waa'ee ijoollee Itoophiyaa ijoollee shawaadhaa ijoolleen baalixaa dhufe akka millattan akkam akka jiru akkamitti akka jiru amma immoo kanaan kan nu ga'e rabbi dacheedha akka walii dhageenyu akka wal kunuunsinu akka eebbarraan akka namni margu eebbarraan akka namni argatu kana akka beektan isinii dabarsan dhaamsi namni haadhaaf ilmoo abbaa mana ofii beek gadi ba'u miidhaga gadi ba'u sanyii argata gadi ba'u dachee argata gadi ba'u samaayii argata namni karrarraa dabe indaba namni ilmoo irraa dabe indaba kanaafan isin gorfadha yaa biyyana of duuba garagalaa of laala kan duraan bira dabarre kan duraan bakka irreechaa dhabne kan duraan bakka ejjetaa dhabne of laala yaa biyyana of laala kan duraanii of bukkee of duraa duuba laala amma immoo kana arganne maa walitti garagallare maaliif wal injifannare maaliif wal reebnare maaliif walitti tufnare ancuufni namatti tuftu egaa laala ofitti tufna ofitti garagallee nama sanitti moti kan tuftu egaa arraba ofii faana ofii laphee ofii achitti adeeffatu asiin ooruu jenneeni achumatti bishaan taate hafte achumatti bidda taate hafti achumatti bubbee fudhatee bada bubbeen akka fudhatee siniin hin ban bubbeen akka fudhatee siniin hin ban bishaan akka hin taane akka bubbeen taane dhugaadhaan bulaa irraa deebi'a waan kan om milladhaa nu milladhaa karra milladhaa bobbaa milladhaa gala milladhaa namni bobbaa millatu bobbaa argata namni gala millatu gala argata kanaafuu sanyiin abbaa facaafate kanuma facaafate hammata malee waan biraan hammatu adaraa isinin jedha yaa ummata Oromoo adaraa gadaa shanan odaa nabe jaangalan torban obo uuman ganama sanyii beeka karra beeka bobbaa beeka gala beeka eega beeka tiksa beeka bobbaaseen nama galcha rafeen nama dammaqsisa kana qaba dhugaatu baardaa dhugaan bakka tanaa arganne dhugaan teenya haa taatu እንኳን አደረሳችሁ ይላለው ቀድሜ እኔ ከሲዳማ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ነው የመጣሁት ኢሬቻ በዓል የሁላችንም ነው ኢሬቻ በዓል ዘንድሮ ትንሽ ስላነሰ በጣም ነው ደነገጥነው ግን መጪው ዓመት የሰላም የደስታ ፍቅር እንዲሆንልን እናውቃለን ትልቁ ነገር ኮሮናም በመምጣቱ ትንሽ በዓሉ ድባቡ እንደ ድሮም ስላልሆነ በጣም እኛ ዝግጅታችን ብዙ ነበር ብዙ ሰውም ያሉትን ጥለን መጣ ነውና በሚመጣው ዓመት ጥሩ እንደሚሆን እርግጠኛ ነን
የኦሮሞና የሲዳማ ታሪክ በትግልም ሆነ አብሮ የነበሩ ናቸው። ዛሬ ትግሉን ማንም የማያቆማቸው አይደለም። ገዳ ስርዓትም አንድ ነው። የኩሽ ዘር ነው። ምንም የሚለያቸውም የሚነካቸውም የለም። አንደኛ የራሴ ነው ስላለ ነው ሁሉም እዚህ ቦታ መጥቶ የተገኘውና መቃን ከንኮ እንደ አመት ብሮትን ጀማ ካን ራደፈ አናገ መጭሰረ ዳውላ ቁንዴቲ irreecha naaf gammachuudha anaaf irreedha gammachuu guddootu natti dhagama jechuufi qaamni kiyya walqinni tokko maneedhaa jira walqinni tokko bosona jira walqinni tokko garuu biyya harkaa qaban Oromoodha inni kun maaliif ta'e maaliif daandii tokko qabanne daandii tokko hin deemne wanni mataa keenya nu dhukkubsee ilmaan Oromoo baay'ee jinqamu jiran bakka jiranitti namni sammuun isaa fayyaa qabdu hin jiru ani akka mataa kiyyatti namni qaama fi qalbiin isaa gammadee gammachuu tan agarsiifatutti jiru jechuun dhiisuurra jenneetuma dhufnee asitti mul'anne malee baay'een gadda keessa jirra hedduu dhibamutti jirra ijji teenya nu beeyte baay'ee takka gadda guddaa keessa jirra isa kanaaf wanni irratti wal dhabnu hin jiru biyya takka qabna nu ilmaan abbaa tokkooti gara fuula duratti kabosona jirullee nu galee hidhaameellee hidhaadhaa nu bee akkas daandii tokko qabannee akka deemnu nawwaa irreecha baranaa kana hakkanaa kana kun kagaddaati hagammachuuti miti gammachuu takka illee qabnu dhugatti gammanne gammachuu keessa jirraa gammachuu sanne yoon jedhu waanan sobe isa kanaaf gara fuula duratti akka daandii tokko qabannee biyya teenya tana irratti handura teenya irratti dhufnee akkasitti irreeffannu jaa warra gartee dhoowwamee hafeelleen Oromoon hanganaa miti yoo xiqqaate hanga bara dabree sadii deeba barana silaa garuu sababni koronaa ta'uu malee dhimma siyaasatiin wal qabatee baay'ee ijoolleen karaa dhadee ban jiru sanumaanoo ammallee ijoolleen mana hidhatti baay'ee dararamutti jirtu sa'a tanaan sa'a Oromoon biyya harkaa qabdi jantanatti katorchi ta'uu jira hedduu gadda guddaa keessa jirra gadda tana warra akkanumaan illee dabarsee irraa guuttee waliigallee baratti aanu immoo gammachuudhaan biyya teenya irratti akka irreeffannuun isiniin jaalmoota Oromooti. ስሜ ድርሻ አክሊሉ ይባላል። የመጣሁት ከሐዋሳ ነው። ኢሬቻ ለኔ ያው ባህሌ ነው። የኔ ሁላችንም ባህል ነው። ያው እኔ ከሲዳማ ክልል ብመጣ ግን ያው ኢሬቻ የሁላችን እንደሆነ ነው የሚሰማኝ። የብሔር ብሔረሰቦች የኢትዮጵያ ባህል እንደሆነ ነው የሚሰማኝ። ለዛም ነው ለማክበር ወደዚህ ድረስ የመጣሁት። jalqaba maqaan koo Baayiluu Nachoon jedhama gaazexeessaa ONN asuma jiraataa magaalaa Finfinneeti. Egaan irreecha baranaa akkuma jette kaduriirraa addaa maaliif jennaani ummanni miiliyoonataan ba'ee ka irreeffachaa ture bara darbee bara nagaa agas mara miti dhibeen balaafamaa COVID-19 kunis addunyaa waan raasaa jiruuf jedhamee karaa abbootii gadaa fi qaama mootummaatiin himame. Kanaan wal qabatee irreessi baranaa akka bara darbee sanatti eegamuu baatus ummanni asitti affeeramee immoo ba'ee kabajeetii jira. Ayyaanni irreechaa kun keessumaa ayyaana irreecha jaalalaa, nageenya, araaraa fi akkasumas immoo ayyaana irreecha sabaaf sablammii kamuu hirmaachisuudha. Kanumaan ayyaanni irreechaa bara baraan ni kabajama. Uummanni Oromoos kun akkuma argitu dilaan yaa'ee ayyaana kana kabajachaati jira abdi. ከሲዳማ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ከሐዋሳ ነው መጣው። ምን አነሳሳዎት እዚህ በዓል ላይ ለመገኘት እንዴት ቻሉ? እስኪ እኔ አሁን የመጀመሪያ አይደለም እኛ ይሄን በዓል ስናከብር ይሄ ሶስተኛ ዙር ነው። አምናም እዚህ አክብረን ነው ካቻምነን እንደዚህ ቢሾፍቱ አክብረናል። ዘንድሮ ሶስተኛ ዙር ነው የመጣነው። ሲዳማ የኦሮሞን ኦሮሞ የሲዳማን ትግሬ ያማራን አማራ የትግሬን ባህል ማወቅ ለበለጠ ፍቅር ለበለጠ ልማት ያነሳሳል ብለን ስለምንገምት ከሽማግሌዎች ከአባገዳዎች ጋር ተነጋግረን በዓል የኦሮሞ በዓል የኛ ነው፣ የኛ በዓል የኦሮሞ በዓል የኛ ነው። ሲዳማ ዝም ብሎ ጨፍቼ ጨምባላላ የሲዳማ ብቻ አይደለም የሁሉም የኢትዮጵያ የኦሮሞም። ስለዚህ ይሄ በዓል የኛ ነው ብለን ከትላንት ሌሊት 10 ሰዓት ተነስተን ነው ከሐዋሳ ይሄን በዓል ለማክበር የመጣ ነው። የኦሮሞ ወንድማማች በዓል ኢሬቻ በዓል ለማክበር ተነስተን የመጣ ነው። Egaa hordoftoota keenya ayyaana irreechaa baranaa akkuma hordofaa jirtani haala kanaan dura baay'ee baratamaa hin taaneenidha. Sababiin isaa immoo dhibee COVID-19 wal qabate akkasumas immoo namoonni ayyaana kanarratti hirmaatan sababa heeyyama mootummaa yookiin baajiidhaan baay'een karaatti hafaniiru jechuudha. Kanarraa kan ka'e egaa ayyaanni kun nama heddumminaan akka duriitti sirba baay'eedhaan shubbisa baay'eedhaan akka durii sanatti hin kabajamiin hafee jira jechuudha. Miidiyaan keenyas kanumaan wal qabatee Oromoonni marti addunyaarra jirtan bagaa ayyaana irreechaa baranaa nagaan geessan isiniin jenna. Uffadha.
Amma uummata waliin jechuu barbaadu saba Oromoon ta'iniin keessattuu irreechi miidhagina, irreechi tokkummaadha, araara, nagaa. Isiniif qoricha malee waan takka isiniif rakkoo hin qabu. Kanaafuu isin keenya jedhaa fudhadhaa. Uummata Oromootiin immoo anan jedhu akka araara, nagaa, tokkummaa fi jaalala ta'e itti agarsiisuu itti himuudha. Akka sodaan godhanne. Kanaaf egaa ulfaatee kabajamee deemuu han danda'u jedha. Maqaan kiyyaa Imaam Badhaasoo Giddeeboo Abbiyyuu jedhama. Godina Shaabaati aanaa Adaamtulluu Jiddoo Kombolchaa Gumii Abbootii Gadaa irraayi gandi kiyya qotee bulaa ganda naaqaa Halakeetii yoo ta'ee jedhu irreessi kunini waggaa 150 sirna nafxanyaa sirna adda addaatiin ka addaan citee ture bara 2012 irraa nuuf deebee hora Finfinnee kanarratti akka irreeffannu taanee ammallee akkasumaan bara 2013 illee deebinee asirratti akka irreeffannu carraa kanaan nu ga'u irreessi kunini kaleessa Oromooni aadaa qabaa, seera qabaa, seenaa qabaa. Oromoo raayyaa asabaa, Oromoo itti humbaanaa, Oromoo sabboo goonaa, Oromoo maccaa tuulamaa, Oromoo sikkoo mandoo, odaa shanan jala jiraa, odaa nabee, odaa bultum, odaa roobaa, odaa bisil yookaan odaa mormor. Kajamu jalatti Oromoon argamaa kaleessa sirna nafxanyaatiin addaan nu qoodanii goobani daacifa darbanii harka Oromoo na biraatiif kennanii addaan citee kallachi citee seerri kun addaan citee dhossatti geeggeeffatamaa ture adha rabbiin ifatti nu baaseera. Mootummaa Axe Minilik irratti illee akkan Oromoon ifa bahee handhuura isaatiitti Finfinneetti irreessa kana hin irreeffanne. Mootummaa Girmaa Jaanoo irratti illee mootummaa Abbaarree Dargii irrattis mootummaa Yaadigii irratti illee amma qabsoon kun dhiiga ijoollee Oromooti. Dhiiga lubbuu ofii wareeganii ittiin qabsaanii dhugaa tana huletti deebisee hora Finfinnee irratti Oromoon irreessa ofii ayyaana ofii akka kabajjatu rabbiin taasisee jira. Ammallee rabbiin nuuf haa taasisu jedhaa tokkottima gabaabseen guddisullee silaa bara gaddaa bifa oo'ayyuu barana dhibee baraa kanaa wal qabsiisee mootummillee qajeelcha kennee namni dhufee irreeffatu hagatti deebuu qaba jedhee fayyama kennaaf jedheera sun akka jirutti ta'ee gizee ufafoo ittiin deemnuu fi bifa kanaa oliitiin nuuf ta'uu qaba. Irreessa jechuun irree Oromoo jechuun irreessa jechuun waggaa goggaa nu geessu jechuun irreessa jechuun birraan qarqaa waa horree horanneen nu baasi jechuun irreessa jechuun waggaa dhufuun illee nu ga'e jechuun irreessa jechuun guddina jechuun irreessa jechuun tokkummaa ibsa. Irreessa jechuun tokkummaa ibsa jechuun tokkummaa kana nu hafaa tokko taanee deemuu qabnaa wal mari'atuu qabnaa marii nagaatiin deemuu qabnaa Oromoon abbaa biyyaati kan biyya isaa jirullee wal ammannee walumaan marii keenya qindeeffannee mirga keenya eeggannee ittiin adeemuu qabnaa uf kabajjinee deemuu qabnaa kana toltuu rabbi nu godheera toltuu tana rabbi addaan nu jalaan kutinii toltuu kana rabbi huleen nu haa ga'u jedhaa Oromoon kalee faatee qabdi amma mee Oromoo faatee waadhisii dhagaye lafti dhagaye abaabuun dhagaye akaakuun dhagaye salgan booranaa dhagaye torban barreentuu dhagaye ituu humbaana dhagaye raayyaa asaba dhagaye sabboo goona dhagaye maccaa tuulama dhagaye sikkoo mandoo dhagaye torban mandoo dhagaye shanan sikkoo dhagaye ka dhageette nagaan oolchi ka oolchite nagaan bulchi doloo dhiyaas yaa ambaa gabbis cinii san goobsi sangaa wondabsi wondaba qabduun si bulchi dhalti gudhuu deebis korma goobaa deebis hafticha guntuta deebis aadaa golgat deebis saaliyaa kabajjaa biyyat deebis barii barakata kenni bokkaa roobsi bokkuu moosis irree mirgaa si godh leenca gamaa si godh gama tolaa si qabi hamaa rabbi sirraa qabi afaan wossi beessis hagana badhaadhi aaga badhaadhi horaa bulaa. Akkuma ilaalaa jirtan amma naannoo Uraa'el geenye jirra. Irreeffanneeti deebi'aa kan jirru jechuudha. Akkuma argaa jirtan egaa kanaan dura yeroo irreechaa karaan deeman lafti ejjetan badaa nama hin ga'u ture. Yeroo ammaa kana garuu karaa irratti namni argamu namni achi irreeffatee deebi'u nama tokko lamadha. Kanumarraa garuu gabbagaa ittiin ga'ee isiniin jenna akkuma isaatti barri inni dhufu immoo bara bilisummaa bara itti baay'annee waliin ayyaaneffannu nuuf haa ta'u dhaamsa keenyadha hawwii keenyadhas ulfaadhaa horaa bulaa.